namni gatii maatii beeke wareegama barbaachisu hunda leenja'uufis dubbisuufis barachuufis akka maatiin isaa ni'maa ta'e akka maatii wajjin nagayaan jiraachuun irra guddoo ni'maa ta'e namni kana hubate waan barbaachisu hunda baasii isa gaafattu hundatti baasee leenjii ta'us leenjii barbaachisus fudhatee waan barbaachisu hunda godhuudhaaf qophiidhaan jaa hundumaafuu yaa rabbi qaalommina maatiidhaa san dura nama jecha amma asit dubbannee kana itti fayyadu akkarreefoo Allahumma ja'alni awwala al-aamiliina bimaa aqul wa awwala al-muntafi'iina bihi sawwannin irraa jee nabiratti an akka kiyyatti jireenya kiyya keessatti wanni maatii tiyyara nabira qaaliin jirtu kanaaf maatii tiyya saniif wareegama barbaachisu hunda kafaluun na barbaachisaa jeetii yaada Ustaaz Najjaash gaafii ati na gaafatte dheeressullee si deebise jeetii yaada. ما شاء الله أصوات بريدة خنا جدو سينو فدو مال رأي ديرو سكالين ندي بودي سندرا وكسمة إذا كذي سنجافي كافتن علمي ميوكو إذا كذي كذا ميوكو ده أيوة أصوني دي بوديرا أما شراي كذي شيء نفتح كذي وانت ميوكو علمي غني جرا خينيا شيخ خينيا كالتي دان أصوات بريدة خنا عدن جواب سمو فدو شيخة ما هو الزواج وما هو الزوجة والزواج ما هو الزوج والزواج والزوجة لا البلتي يجتم مال هذا مناجة يجتم مالي أبا مناجة يجتم مالي شيخ ما شاء الله قافي بريدنا قافته واسدي أفان رباتي زواج الزوجة والزوجة الزوج والزوجة أفان رباتي ما زواج يجون والفودو يجو سني زوجين أمو أبا مناتي زوجان هذا مناتي جتشكم بكر راجامي زواج يجون كندي جتشو ما يصير لجوتو خان كندي ستو في كندي سايجو أكما afaan keenyatti bar jaartii fi jaarsa jechuun jaartuudhaa fi ijaaraa jechuudha. Abbaan manaa bultii jaaraa, haati manaatis bultii jaarti. Jarri lachuutu jaartuudha jechuudha. Abbaan manaa jaaraadha, haati manaa jaartuudha. Jaarmee jechuudha. Namni tokkommaa afaan Oromootti bar fuudhee hoggaa jaan namni keenya hedduun beeku namni hin fuudhamu. Seera fudhate jechuudha itti manguddoon Oromoo. Namichi kun seera ittiin bulan san fudhatee intaltini heerumtee jechuun heera fudhattee jechuudha. Yookaan heerumuun sun heera jechuudha. Waan heeraati. Waan hin jirree miti jechuudha. Walitti immoo hoggaa walitti deebisnee hoggaa keessa xiinxallee laallu bultii wanni jaan zawaaj jechuun mana barnootaati jechuu ni dandeenya. Bakka namni sodaa rabbii itti baratu. Bakka namni amala gaarii itti baratu. Bakka namni maatii fi itti leenjisee akka reefu Ustaaz Najjaash dubbate sanitti mana barnootaa sadarkaa duraa jechuudha. Bakka dhaloonni itti leenjifamu jechuudha. Gaafa maatiin leenjee dhaloonni leenjee, gaafa dhaloonni leenjee hawaasni leenjee, gaafa hawaasni leenjee uummanni guutuu leenjee jechuudha. Hatta amma amala gaarii waan jaan kana waan nuti illee akka ustaazotaatti yookaan akka sheekaniitti yookiin akka darasaatti dubbachuullee namatti ulfaattu bultiin madarasa yoo jennema wannichi keessa baratamu maalii yogguu jenne sodaa rabbiiti. Amma immoo wannichi keessa godhamu sodaa rabbii san diiguudha. Wannichi keessa baratamu akhlaaq amala gaariidha. Amma immoo wanni namni hojiin agarsiisaa jiru amala wal balleessuudha. Ulamaan tokko tokko akka jedhan man araada an yacrifa akhlaaq al-insaan فلينظر إلى معاملته لأهل بيته جان نمني عملا نما تقوي بروفني أكا إن التماتي ساتي وجنجراتو هالادو الكان نما درتي أداتو وصون تاني أني نما خيست الكان علتي نحواس برتي أداتو وصون تاني ماتي خيبرتي عملا غاري كباتشو ججو نمني نما على غاري فكاتشو alatti nama gaarii fakkaachuu ni dandeema. Mana keessatti immoo amaluma gaarii san akka sirraa mul'atu akka warri kee amala gaarii qabda siin jettu.
yookaan abbaan manaa haadha manaatiin amala gaarii qaba ju'uun san godhuun baay'ee namatti ulfaata. Abbaan manaatii fi haati manaa barsiisota amala gaariiti. Haati manaatis abbaa manaa amala gaarii barsiifti. Abbaan manaatis haadha manasaa amala gaarii barsiisa jechuudha. Namni alatti gaarii ta'uun yeroo hundaa ulaafaadha. Ammoo mana keessatti gaarii ta'uun beeki salphaadhaa miti. Mana keessatti gaarii ta'uun salphaa miti. Alatti gaarii ta'uun salphaadha. Kun waan namuu godhuu danda'u. Ragaan kanaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahih keessatti akka jedhe khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Caalaan keessan wanni isin itti wal caaltaniin maatii keessan bira caalaa ta'uudhaan. Anuu wanni isin caaluun maatii kiyya biratti hin caalaadhaayin isin caalaa je. Namni abbummaan fedhe jechuun namni mana isaa keessatti bineensaa kayoggaa inni mana ol seene namni dheessu ijoolleen dheessitu haati manaa dheessitu kayoggaa inni biraa bahe gammadu maatiin isaa gammadu hoggaa inni manaa gabbahe jechuudha. Hoggaa inni manaa alaa dhufe maatiin rifatu namni kun amalatti zeero waa takka kitaabni tokko katti ilaalanii hin jiru manguddoon tokko ka gaafatanii hin jiru hadiisni kun qoftii waan kana akka gaarii jala sararee fixe jechuudha. Mee waan tokko isin haa kaasu ayata tokko Rabbiin Quraana keessatti waa'ee bultii yoggaa hibu hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna jedhe. Maatiin keessan haati mana keessanii isiniif uffata isiniis haadha mana keessaniitiif uffataa je. Mee walii uffata jechuu kana haalaallu. Shariin Quraanaa hedduun ayata kana gizee fassaru yoo laaltan uffata jechuun kun asraarri balaagaa ayata kanaa yoo bal'ifnee akka gaarii keessa laalle ilmi namaa wanni hedduu yeroo hedduu isaan addaan hin baane uffata isaati jedhan biyyatti gandatti isaa fayyaa isaa dhukkubsataa isaa gammachuu qabu isaa gadda qabu yeroo hunda wanni addaan nama si wajjin addaan hin baane maali uffata keeti. Kanaaf Rabbiin haadha manaatii fi abbaa manaa isin walii uffataa jee jedhan akka Oromoon ogummaa maatu jaarsaa jaartii waliif kafana jedhan jaarsaa jaartii waliif gaachana jedhan jaarsaa jaartii waliif iccitii boqonnaa qalbiiti jedhan iccitii boqonnaa qalbii waliiti jedhan. Ayata kana mee waan takka waan ammana mul'atu isiniif haa keessaa himu uffata keessa wanni namni yeroo hunda addaan isaanii namaa wajjin addaan hin baane uffata jenne gaddaa fi gammachuu keessatti biyyaa fi imaltuu keessatti Rabbiin hoggaa isin walii uffata jiru haati manaa keessanii firaasha keessan hin jenne abbaan mana keessanii firaasha keessan hin jenne firaashni hayata keessatti yeroo muraasa qofa si hojii jiraata gizee dadhabdee galte qofa irra rafta akkasii miree uffanni immoo galgalaa ganama bakka hojiitti imaltutti gandatti yeroo ati aara qabdu yeroo ati gadda qabdu yeroo ati gammachuu qabdu hogguuta akkasii wajji addaan hin bahu jechuudha. Akkana jechuun jaan edaanuu bultiin hiriiroo qaamaa qofaa miti hiriiroo ruuhee hiriiroo ilaalchaa tarahamataa baqaan namni kun waan addaan bahuu hin dandeenye jechuudha. Gama biraatti yoo laalle uffata jechuun satriidha. Uffanni nama sattara. Haati mana keessanii isiniif kafana jechuun isinii satriidha jechuudha. Abbaan manaatis haadha manaatiif satrii haati manaatis abbaan manaatiif satrii. Akkana jechuun eebii walii akka namni waliin akka namni agarree wal sattaran jechuudha. Arrammoo addunyaa tanarratti yoo laaltan namni akkaan eebii walii baasu sadarkaa tokkoffatti abbaa manaatii fi haadha manaati. Uffanni kee yoo guu'ati qaamatti uffattu bakka hundatti uffattaa bar bakka eebii hundatti bootaa eebii hunda uffatumaa irra jiraa mire yoo madaa arke yoo waan hin taane arke waan akkanaatiin arke yoo dubbataa uffati haati manaa akkasii abbaan manaa akkasii jechuudha. Nama tokkootu seenaa takkaan asirratti isin himaa jaartii nama tokkoo dhukkubsattee if jiraachisuu dadhabdee booda namni hedduun maaliif hin fuunee jedhaniin isaan. Ogguusan akkam jee deebisee beektaa kayfa atruku man satarat faqri warabbat awlaadii washaarakatni shabaabii nama hiyyummaa tiyya naa dhoyse ka ilmaan kiyya naa guddise ka yeroo dardarummaa sanna wajjin jiraate akkamittiin isa dhiisaa jeeti hanga lubbuudhaan isiin jirtu isii khaddameetumaan isii jiraachisaa jee hanga isiin duututti akkas jiraachisaa ture jedhan. Amma namni kun maali
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن سن أكا غارتي هبته نمت أمني جيجو خناف هاتما أبا منا روان فيتيو أغرتي وجيراتنيس الدم بهنيس أي بيسات أكا دبتشون قبتو مال النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيخيست إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرحمة نما ربي برتو يا قيامة أبا مناتي في هذا مناخ وجيراتي إجتي وليه موجي إجتي ولي باسو انت لا إجتي أبا منا هاسويتو أبا منا خ انت لا إجتي جارتي سا هاسو جيجو خنافو أفتا جيجون أكسي قام براتين أفني خبجاد أما يرو ما خيسي جرو خنا خيستي أفني خبجاب بيكمال يرو متكلم أفني خبجا هاتي مناتي سبا مناتي خبجا بريد منا خبجا هاتي منا إسنيف أفتا جيجون إسنيف خبجاد جيجو أبا مناتي إسيداف خبجاد جيجو مال جت أورمون وقوم أحمد بولتين غارين بكنا منت الأخت بكنا منت بقط بكنا منت جمد جت أورمون وقوم أحمد خناف أفتا جيجونسون نما خبجا الدنيا تنرت وليف كنو جيجو نما جما براتين أفني أو سر رادوركا كبنا سر رادوركا جارسا جارتيني سكاسي جيجو وان أفانين اللي دبتشو اللي نمت ألفاتو جرخون جزء حسونو كبنتين الجبيسيته كبنتين نمني خنان أكنت حسواميره جارتين غارين جارساف دهو رجال أبان منا غارين جارتيف دهو رجال جارتينس جارسا دهو رجال قبل براتين تمجرشا تلوما يجو أفني ربي وني هاتي منا يسيني أفتا أبان منا يسيني يسي ولي أفتا وني جيف وان أفني راحت أما نمني هجتو جزي هجتي منقلي أفتو وجي خنا في الرالة فخايتي أفتا راحة خجان أفتا هاتي مناتيس منا خيستي أبا مناتي فراحة أبا مناتيس هذا مناساتي فراحة دايجو نمني أرومو نكيتو جزي مخمختو نمني جارتي رازياك أبو نما دجي مسنوك أبو جتي نمني مو جارتي غارين قبني أكا نما دجي حتى يخين دجي الله يتين أرومو دجي الله قطوتي جن نما نغار قطو يجو خانا مو نما دجي مسنوك أبو بيخي قانو تبادية دلني الرجالة وان نمني وليهموني أو يروسني بيخي خنافو نمني قتي أفتا بيخو قتي جارتيني بيخ نمني قتي أفتا بيخو قتي جارسك أبوني بيخاجو كما براتين أفني يو وسخاوي يو بكاك يو سرط طراوي ديك أتيت تولفتي شتو تقود جارتيني جارسا فكس يجو والسترن إرنا ولي قوتن وان walirraa hundaa'u waliif godhan jechuun kanaafuu waa'ee uffataa kana keessatti namni tokko yoo huccuun irra baqayte imma yookaan huccuun irra wasakooyte maal gootaa itti yoo gaafatte ta dhoote ni hodhata ta xurooyte ni dhiqata malee ciree yookaan akka biraa godhee hin darbu mataarraan naanneeffatee hin darbu jechuudha. Kanaaf guutumatti bultii jechuun bultiidha jechuun jaarsaa fi jaartii jechuun jaaraa fi jaartuu jaarmee jechuudha. Zawaaj jechuunis jaarmee jechuudha. Jaartiin jaartiidha, jaartuudha, jaarsinis jaaraadha. Ustaaz Ibsaa wajjin osoo deemu jirru jecha tokko guyyaa tokko waliin kaafnee dubbanne jecha kanaanin si xumura gaafii teeti. Bultii keessatti irra caalaan amareefu awwala irratti bultiin mana barnootaatiin jedhe. Mana barnootaa keessaa wanni bultii keessatti akkaan baratan hooggansa. Hooggansa keessa dhugaa dubbachuu jira, amala gaarii qabaachuu jira, walii obsuu jira, haqa dalaguu jira, amaanaa qabaachuu jira, rahmata qabaachuu jira, hikmaa qabaachuu jira. Wanni kun hundinuu bakki namni itti dhuubee tolchee itti leenji'ee gabbahu mana keessa jechuudha. Namni Oromoon dur naman fuudhin hooggansa tokko illee irratti hin gootu. Amma gaa namni beek irra guddaan akkuma fedhe jiraata masmaras gadhiisee waan jiruuf. Hooggansi dhugaa bakki inni itti baramu mana keessatti bakki lubbuu fi itti qabuu dandeessu, bakki fedhii fi itti qabuu dandeessu, bakki itti obsa irratti leenji'uu dandeessu, bakki itti haqa dalaguu irratti leenji'uu dandeessu, bakki itti jecha gaarii namaan ja'uu irratti itti leenjitu, bakki itti namni nafsiyyaa guutamee karaa biraa deemuu danda'u mana keessa. Akkana jaanna gizee dubbatan salaftoonni
من أحسن قيادة نفسه كان أقدر على قيادة أسرته جان نمني فوقنو دندينيان ما تيسا وقنو دنديا نمني ما تيسا وقنو دندي حواسه وقنو دنديا جان جيتشا أستاذ بساوي جنسو ديمو جرو من فراش الزوجية إلى إدارة الدولية فراش بولتير راخيه نمني لا جيتشا خلقا جلو قلبي فدا جيتشا هايون نجي أنا كانوا بيكما داتي من فراش الزوجية إلى إدارة الدولية نمني وان هوغن سجان بكتك أرئي قبو منسا خيسا حقا دلقون اچي قبات لغا دبچون اچي قبات اوفسق اباچون اچي قبات ولي ردبرون اچي قبات لبو في نفسيا في تنقبو دندون اچي قبات نمني حنتني سجم وانه هندي چو مخيسا قبات خياناني ظلمينيس اما اقول لنجوجو بيخي خرابيراتيس جلينيني سجم مخيسا قبات ماتو مخيسا قبات خناف هدون ديري سجيتي يا دا أستاذ نجاش